Mee maqaa kee guutuu natti himeti. Bakka dhaloota kee waliin sagalee ol kaasi. Nuuree Mikaa'el Muummataa miti. Bakki dhaloota kiyya darakku jamti. Aanaa biroo darakku. Argee baahamuu lixaati. Argee lixa. Aanaa biroo darakku. Yoom miseensa poolisii Oromiyaa taate? Yoom leenjitee san leenjite? Bara baruma 2000 leenjii manni leenjii baanta. Awaash. Yoom leenjite sagalee ol kaasi. Baruma 2014 leenjine 2015 amma baanee ji'a tokko. Ergi hojii kana asitee guyyaa gam jirta yookaan ji'a gam yookaan waggaa meeqa? Ji'a tokko. Ji'a tokko. Gosa leenjii akkamii fudhattan? Maal fa'aa isin barsiisan? Maal fa'aa isinitti himan? Waa'ee waraana bilisummaa Oromoo akkamiin isin ibsan? Waa'ee waraana bilisummaa Oromoodha. Takkitti itti dubbatan hin qaban. Akkaatuma gartee meeshaa itti dhukkaasanii fi meeshaa hiikanii hidhu. Ispoortii adda addaa ganama ispoortii adda addaa kushaappii jimnaaziyeemii fi kana gartee kushaappii bu'uu fi waan adda addaa nu leenjisanii akkaataatti qawwee dhukkaasan akkaataatti hiikan akkaataatti immas gartee xiyyeeffannaa jedhanii akkaataatti alaamaadhaan sanii fi akkaataatti immas rasaasa jalaamas lafatti maxxananii akkaataatti rasaasni sin dhooyi. Kanuma kana nu leenjisan malee kabiraa waa'ee adda bilisummaa Oromoo tan nutti himan takkittiin hin jirtu. Yeroo mooraa leenjii Awwaash irraati leenjii xumurattanii garan imaltani eessa deemtu yookaan eessa isin geessine dhanii isin fidan? Bakka tana geessine jennee nu finne makiinaan dhufeetuma makiinaadhaan guuraniituma makiinaa achiin nu baasanii hiraatuma fidan karaa kana ijoollee. Tuun baalitti haftee nuti hiraa nu fidaniituma macarrashaa asitti mugaayyoo sana kaambii mugaayyoo sanatti nu buusanii ramaddii teenyachirraa nu fidan. Miindaan keessan hagam ji'atti? Miindaan dhugga dura gandaa kaanu 5,000 nuun jedhani. Amma immoo 5,000 nyaattanii mindeeffamtanii poolisii Oromiyaa taatanii poolisii idilee taatanii jiran. Deebi'anii ammallee immoo ifaadhuuf humna addaatiin nuun jedhan. Miindaan 2,800 ammoo inni ji'a dabre kana gannuu dhiifame miseejii irratti garre malee sanuu afaan nutti himne 2,000 oli miindaan keessanii raashina inni qabdanii san biraan jedhanii miseejii irratti wanni garre amma 2,864 miseejii irratti garre malee sanuu harka keenya nu geenye guyyaa kana fudhattanii hin jedhu. Lolli kaleessaa maal fakkaata? Akkamii booji'amuu dandeessan? Eegi booji'amtanii waraanni bilisummaa Oromoo qaba akkamii isinii taasisaa jira? Akka itti booji'amne mishigii ganama dhukkaamni ni baname horii aanamuu mishiguma qabaddaa nuun jedhan. Mishigii san boodanii qabanne rasaasa tokkichaan dhukkaasinaadhaa nuun jedhan. Ifuma dura akkanumatti ilaalaa malee rasaasa san dhukkaasinaadhaa jedhan haga waa gartanu. Saniin akkasitti teenyee jarri beeytee dhufe. Gizee dhufu oduma akkatti taa'uunaan gizeen gamaa gamana laalu mishigii keessa nama tokkicha ifuma biraan dhabe. Baqate? Ifuma biraan dhabee ni baqatan kaanii. Waraanni keessaa? Ni baqatan amma gizee sana seetuma mishigii keessa gachiisetuma shaadu allaa ilaaha illallaa jeetuma mishigii keessaa olu taaleetuma obboleeyyan kiyyaan isinumatti hin dheessa gaayumaa nan ajjeesinaa jeekkatti harka ol qaba. Hin tuqinaa kan. Waraanni adda bilisummaa Oromoo natti marse hin tuqinaa kana boon tuqinaa. Iniituma akkasitti meeshaa narraa fuudhanii nama lama naa godhanii jaallan na baasan jechuudha akkasitti lubbuuti. Waraanni adda bilisummaa Oromoo saniin akkasitti lubbuun tiyya na baate. Amma akkam dhaga'uu jirta ree? Amma lubbuun kee baraaramuu irraati maal si dhaga'ama? Waan gaariidhaan dhaga'utti jira. Maatii keetillee numaa lakkoofsa qabaattee walitti qunnamsiifna. Uummata akka hin yaadinnaan jedha. Ati yoo maqaan kee guutuu natti himi? Naasir Alii Jesse. Sagalee ol kaasi. Naasir Alii Jesse ni jedhama. Argee lixa. Aanaa Masalaatu ni jedhama. Ati yoo miseensa poolisii Oromiyaa jedhamu kana taate? Bara 2014. Eessan leenjite? Awaayitti leenjite. Yoom garan dhufte bakka lolli kaleessa ta'e? Gaddaan dhufee humna dabalataa jedhanii na fidanii. Ijoollee kana dura dhumte san irraa namni dhumnaan maal nuun jaan namni hin dhumne nuun jechaa turanii nama madaa'ee san bakka buutan jedhee nageellee nu fidanii. Gadda dhufnee
bakka mishikii gallee na barreessanii tiimiin na galchan gallaan kalumaan dhukaasee galee gallaan nan dhukaasee anna kaartaa tokko nan fixe bakka ta'oodaa manni na biraa baqate kun tiimaroo inni gaantaa mariin tokko ni dhaame sun dhaabnaan kun ka'ee baqate annama maddiin agarreewu bakka wayita tanaan kaartaa tokkichaa fixee keessaachi kaa'ee keeshaadhee kaanitti kaadhee dhugaan kaadhuu waraanni nama diigee bakka meeshaa lafa kaa'eetumaan dhugaan ol jiru akka kanadhaan na dhooyinaan meeshaa lafa darbeetumaan na ajjeesinaa jeen achi meeshaa bitinaa jeen meeshaa achi fuudhaan jeen achi fuudhanii maqaan dura bu'ee jennii achumaan dura bu'ee. Ergi qabamtee booda qabaa akkamii si taasifamaa jira? Madooftee jirta qubbarras garjiqilee kanas madaa salphaa madooftee jirta. Qabaa waraanni bilisummaa Oromoo si taasise maal fakkaata? Akka itti dhagayaa turtanii fi akka ammoo dhuftanii qaamaan agartan ijaan agartan kuni maal? Akkuma jedhamu moo? Laakiin duraan maal jechaa turan garuu adda bilisummaa Oromoo isaa maal nuun jaan shanee nuun jaan shaneen yoo harka seentan lubbuun teessan isin baatu yookaan maal quba isinirraa muranii isin nyaachisanii yoo harka buutan adda isaan isin ajjeesu bakkaata isiniif ajjeesaa jiran. Yoo itti isaanii gortan teessanii lubbuuf baasaa fi dhaawaadhaan hin jechaa turan. Ammoo egaa isaan harka galle wanta akka rakkoo hin qabnu lubbuu teenyaan nu baasanii alhamdulillah jechuu qabna. Waan biraan qabu. Yeroo isin barsiisan waraanni bilisummaa Oromoo yoo isin booji'ee isin ajjeesaa quba isin kutaa. Quba kutanii isin nyaachisanii maal gurra sirraa kutanii isin nyaachisanii qaama isin nyaachisanii si ficcisiisan nun jechaa turan. Bakka ijoolleen irra baay'een taanuu sodaatti. Dhugaa isinitti fakkaata kun? Maal dhugusiif dhugaa nu fakkaata nuti hin beeynu beeyta. Akkuma waan laala akkuma waan leenjiite bakka nuuf keessee dhuguma nu fakkaata nuti. Garreen beeynu qabneetiin lolleetiin hin beeynu nu haaraami. Dhuguma nu fakkaata bakka ana akka mataa kooteetti dhuguma nu fakkaata. Gua qaban kalee bakka ibshake naas ajjeesanii jeetumaan bakka haa taa'e malee beekeetii naas ni ajjeesanii jeenteenyaan na ajjeesanii jeetumaan argaf kanne malee akkanan na dhiisanii jee isin kanneen. Filannoo dhabdeen harka kennatte malee sila harka kennachuuf yaada hin qabdu jechuudha. Akka isaan silaa nu gorsaniin waan isaan jedhan sun dhugaa fakkaata. Isin ajjeesanii maal isin godhani nuun jennu eegee sirraa muranii dhumaa isin nyaachisan nuun jennu duutanii. Haatu jee kalee kanne alhamdulillah yoo lubbuu nu baasanii as geenye. Sun jecha maqaa xureessiiti. Maqaa xureessii maqaa waraana bilisummaa Oromoo xureessuuf kadiin itti dhimma bahu malee waraanni bilisummaa Oromoo asiin durallee diina saloluu hedduu booji'aa ture. Egi booji'een booda qabaa godhaafi ture. Kaayyoon keenya sunii miti. Maaliif yoo humni addaa kun harkaa fedhii isaaniitiin iyyuu makalaakiyaa dabalatee Oromiyaa kan guutuu keessatti fedhii isaaniitiin waraana kennachuu jira warra lola irratti booji'ame hedduu jira jechuudha kanu. Ka fedhu qabsoo geggeessaa ka hin feene warra isaatti galaa sun filannoo keetti dirqamni hin jiru. Ammoo egaa harka waraana bilisummaa Oromoo seente wanti si tuqu rakkoon sirra gahu tokkollee hin jiru hin jiraatullee. Kana mataa keessanis amansiisa. Otoo isaan ta'e yoona akka carraatti kan akka tasaa waraanni bilisummaa Oromoo harka isaanii bu'ee ajjeesanii beenzilaan gubuu lafarra harkisu itti taphatu jechuu reeffallee. Nuyi ammoo ilma namaa dhalanne. Saba Oromoof qabsoofna waan ta'eef gocha akkasiillee Oromoo lakkisii nama kamirratti iyyuu raawwachuu lakkisii raawwatullee ni balaaleffanna. Kanaaf jecha isin amma harka waraana bilisummaa Oromoo jirtanii mataa keessanillee cinqiina maaltu nurra gahaa jettanillee yaadiina wanti tokko kan isinirra gahuu hin jiru. Barbaadda warra keessanii galtu sun filannoo keessanii jechuudha.